Atam jirtu fayyaa keessanii dargaggoo Oromoo shamarree qeerroo saba Oromoo hundumti keessan atam jirtu. Har'a haala keessa jiru kana hin ilaallaa mee waliin ilaallu kan jedhuun yaada fudhadhee dhufe. Yaadi koo maa inni atam nu wayya? Maalitti adeemaa jirra? Garamitti adeemaa jirra? Tarkaanfii tokko tokko tarkaanfii nu balleessu fudhanna. Tarkaanfii balaa nurraa ga'uu danda'u. Tarkaanfii akka sabaatti nu balleessuu danda'u fudhachuu dandeenya. Baduu dandeenya. Yeroo kritikaalii akkasii, yeroo karaa qaxxaamuraarra geenyu akkasii, yeroo sodaachisaa akkasii, yeroo sabi keenya cinqaa guddaa keessa jiru, namni dhumaa jiru, karaa garaagaraa duulli gurguddaan saba keenya irratti deemaa jiru kana tarkaanfii nuyi fudhannu akka dhuunfaatti, akka sabaatti tarkaanfii nuyi fudhannu baay'ee egeree keenyaa fi egeree saba keenyaatii fi egeree siyaasaa keenyaatii fi baay'ee murteessaadha. Gaabbii nuyi gaabbaa dhufne yeroo dheeraadhaaf gaabbaa dhufne osoo akkas ta'eera ta'e, utuu akkas ta'eera ta'e, utuu gaafa sana kana gooneerra ta'e, utuu kana gooneerra ta'e kan nuyi jennu maaliif seetu? Maaliif tokkoffaa viizhinii qulqulluu of dura kaa'annee rood maappii karaa daandii irra deemnu qulqulluusaa qaliila kan ta'e of dura kaa'annee deemnu dadhabuurraa kan ka'e tokko. Lammata daandii kana kan nama agarsiisu dhabamuurraa kan ka'e. Sadaffaa baay'ee importantiin jaarmiyaa cimaa kan fuulduratti nu geggeessu waan dhabneefi. Kun hundumtu koombineeshinii kun hundumtu kan biraanis faaktaroota baay'eetu jiraachuu danda'a. Baay'ee isaa lafa naquun hin danda'amu. Kun egaa maal fidee? Utuu fide. Mee utuu tokkoon isinitti hima. Utuu jabanatti nu duukaa deemu. Isa isinitti himuun dhufeera. Waan nu mudachuuf deemuutti quba qabaadhaa jedhee isinitti agarsiisuudhaaf dhufe. Kanaa hundi keenya walii wajjin hojjenna, walii wajjin keessa jirra wallaansoo kana. Kana ilaaluutu nurra jira jechuudha. Wanti nuyi ija dunuunfannee bira dabarru miti. Waan abbootiin keenya, abaabiliin keenya, akaakayyuun keenya godhanii darbanidha. Kanaafi of baqachuu hin dandeenyu. Garagallee riyaalitii sana feesii goone, riyaalitii sana fuulee of dura keenye egereen keenya attam ta'uutu irra jira isa jedhu irratti hojjechuudhaam. Kanaafitu utuu sanaan mee isinitti agarsiisa. Utuu ni jalqaba. Yeroo Minilik dadhabee mootummaan isaa jiguuf ka'e sana Habta Gorgis Abbaa Malaa kan jedhamu kun egaa Oromoodha. Baalabbata jabaadha. Baay'ee beekaadha. Amaara kana hundumaa caalaa ijoollee nafxanyaa kana caalaa beekumsa nama qabu ture. Nama Minilik itti hirkatee deemaa, literally itti hirkatee deemaa turedha. Yeroo Minilik du'uu ga'u jedha Haayile Sillaaseen egaa dhufee iddoo fudhachuuf jedhu. Baalabbaanni Shawaa wal ga'anii maal jedhu? Namoonni Wallaggaas, namoonni Harargees iddoo baay'eedha Arsiidhaas dhufanii Abbaa Malaatiin ati fudhadhu mootummaa kana fudhadhuuti biyya kana kan bushuu danda'u si duwwaadhaa ati fudhadhu jedhanii. Haayile Sillaaseen dargaggeessa ture yeroo sana. Lakkii sanyii kootii fi mootummaan hin ta'uu dheeddi. Haayile Sillaasee fuudhee kaa'e. Utuu isa jalqabaati.
gaabbii bara baraan nu keessaan baay'ee. Kun seenaadha. Homaa gochuu hin dandeenyu. Haile Sillaaseen isa booddee warra Ingilizii wajjin walitti hidhattee kibir zabanyaa organaayizii godhattee Habta Goorgisiin jaarsaanii kottuu natti sagadee ittiin booddee irratti akka ittiin jaarsa jilbeeffachiifte. Utuu isa garaan waadaa hafeedha. Utuu lammaffaan isinitti himu. Yeroo humni Haile Sillaasee raafamee kufuuf ka'e sanaa yeroo loltuun Haile Sillaasee itti galagalisan namni baay'een addana keessaa namni beektan jirtu yeroo Haile Sillaasee sana. Yeroo Haile Sillaaseen kufuuf ka'e sana barattoonni dhagaa darbachuudhaan hojiin hojjetaan hojiidhaaf qotee bulaan ka'e hundumtu jeeqamsi ka'u sana loltuu wal filanii mana mootummaa Haile Sillaasee dhaqanii dura dhaabbatan. Katabanii irraa bu'ii jechuu akkasitti katabanii baatanii dhaqan. Hundumti isaanii hin alba'an achi gaanii hin roomman. Mangistuun kee maaloon kee axanaafuun hundi isaanii Laggasaa Asfaw maaloon hundumti isaanii hin hollatan. Dabalaan isaa harkaa butee dubbisee bu'ii si ga'e gaa hin buutee jaarsaa jedhee irraari dabalaa sidhiinsaa. Dabalaan isaa gaafa kana godhu Oromoon dabalaatu qabatee jedhe. Abdii guddaa irra kaa'ate. Dabalaan itti dhiisee Mangistuu fa'itti kennee biraa galagale. Utuu yeroo Mangistuu Hayilamaariyaam kufee egaa akkuma isiniin jedhee dhaabi jabaan hin turre Shaabiyaaf wayyaanee dhufee addi bilisummaa Oromoo Suudaanii keessa ture Suudaaniidhaa wal qabatanii dhufanii haa ta'u malee uummatichi jabaa waan tureefi adda bilisummaa Oromoo kana kakkabeebseedhuma akka inni dafee asirratti of godhu barbaadee ture hoggana cimaan waan tan turreefi utuu wayyaanee fudhatte. Inumayyuu dhiittee biyya keessaa nu ariite utuu gadhee. Ilmaan Oromoo utuu gadheetti immoo dhufne. Utuu inni gadheen egaa yeroo qeerroon ka'ee dhiigi hammi kun dhangala'u. Namni hammi kun guyyaa tokkotti 600 700 dhiigi lafarratti dhangala'u. Osoo nama hidhate qabaanne, okoo jaarmaa cimaa qabaanne, karaa booddee nama jiru qabaanne, lafi ijoolleen kun itti baqattu cimaan jiraatee ta'eeti. Ijoolleen kun hundumtuu dhumtee warrumti nama qalaa ture, warrumti nama ajjeesaa ture, folok jedhanii jala galagalanii taayitaa fudhatanii nutu fidee jedhanii xoob jedhanii gubbeerran taa'an turan. Qeerroon manatti galee hin cicciirame dallaalota OPDOtiin confused ta'e hin bittimmaa'ee utuu sagadhee utuu gaabbii guddaatu ga'e. Amma gaa mootummaan Abiy raafamaa jira. Utuutta deemuuf jenna ammas ilmaan Oromoo tokko tokkoon keenya of gaafachuutu nurra jira. Utuutta deemna ammas hin gadhoofna. Jaartii kaleessa dheengadda haasaa turte. Yaa ijoollee koo hin gadhaa'inaa lammataa jette. Oromoon hin gadhoofte jechuun baay'ee gadhee sheemiidha Oromoo biratti gadhaa'u jechuudha. Adaraa jette. Maaltu ta'a? Ani qeerroon komadhu. Maaliif yoo jettanii qeerroon kan inni ka'ee yeroo Arab Springiin ka'e movementiin yuuziin Arab Springii ka'e sanaa wajjin wal qabeeti yeroo sana wal duukaa ka'an qeerroon. Yeroo qeerroon akkuma dargaggoon biyyi lafaa iddoo kan biraa hundumtuu movementiin isaa harkatti fashale. Nuun yeroo Haile Sillaasee dhagaa darbanne nu harkatti fashale. Loltuutu fudhate. Homaa gochuu hin dandeenye. Qeerroo Ijipti Mursiitu harkaa fuudhee Mursii mangaa cillaa isaa dhaanii loltuu dhumti Mubaarak deebi'ee dhufe fudhate.
har'a Sudaanitti namni hammi kun dhume loltuun dhufee fudhateetu lafarraa duguugaa jira uummata Sudaan. Maaliif beektu ijoollee Oromoo? Qawweedha qabu, meeshaadha qabu, meeshaa of booddeedha qabu. Nagaadhaan lola ba'anii meeshaadha hin qaban. Qeerroon dhaaba meeshaa qabu booddeedha hin qabaatu ture. Halolu malee waboon daggala Gujii keessaa fi daggala Wallaggaa keessaa fi Shawaa keessatti humna hamma kana qeerroon hammi kun itti baqatee tokkichumaan akkasii ol ka'uu hin dandeenye. Maaliif guyyaadha guyyaatti wal'aansoo guddaarra ture ofiisaatiiyyuu. Garuu inni amma lolaan amma dhaqeetti seene kuni tokkichumaan humna isaa guddise. Waaqoon agalatu. Kanaaf ani hin kumadhu qeerroo qomataa jiru. Qeerroon akkuma ijoollee Ijipti dhume, dargaggoo Ijipti, akkuma Sudaanii nama dhumaa jiru dhume, akkuma biyya Bahareen keessatti dhume, akkuma biyya Jazaayir, biyya Arabaa kana keessa, biyya baay'ee keessatti, Iraaq, Iraan keessatti akkuma dhume. Garuu qeerrooni akka muuvimentii dargaggooti. Meeshaa qabatee alan galle. Kanaaf fashaluunsaa waan qeerroo komachiisu miti. Garuu wal'aansoon keenya amma bifa geeddarate. Wanti nuyi hawwinu at least tokko nu guuteera. Har'a haala kan biraa keessa jirra. Yeroo Minilik, yeroo Haile Sillaasee, yeroo Mangistuu, yeroo Wayyaanee qawwee hin qabnu har'a qawwee qabna. Yeroo sana loltuu of ijjeeree daangaa qabatee lolu hin qabnu turre har'a qabna. Waboo. Humna guddaa hin qabnu turre har'a humna guddaatu itti jigaa jira. Uummanni keenya baay'ee hin dammaqne har'a uummanni keenya baay'ee dammaqeera. Baay'ee garaagarummaa guddaatu jira har'a. Wanta nu hafu xiqqootu jira. Isheedhaaf hin dhufe har'a. Wanti nu hafu inni xiqqoon sun maayini mindsetidha. Lolli qawwee duwwaa miti sammuudha. Amma dabalaa isaa achi dhaabatee Haile Sillaasee buusee itti kennee deemuuni tokkoffaa sabuma isaa irratti konfidensii dhabuudha. Lammata dafee jala galagalee warra kaan rukutee dargaggoo loltuu ofiisaroota achi keessaa baasee ofitti qabee warra kaan haxaa'ee dafee akka Mangistuu fa'aa iddoo qabachuudhaa fi jiramini konfidensiin sunii fi maayindiseetiin sun hin turre. Habta Gorgis akkas ta'e. Yeroo chaartaraasii confusion akkasitti ture hogganoota gidduu. Fast action namni fudhatu hin turre. Kun bittinnaa'u mooraatti galanii uumuu waan baay'ee nu mudate. Har'a garuu ani wanti nuyi goonee kana jalaa ba'uu dandeenyu tokkoffaa biyya sanaa diina Habashaa biyya keenya keessaa ijoolleen waboo rukutaa jirti. Rukutanii baasuu tokko. Lammata rukunnee baafnee yoo eessa dhanna kan jedhu nama baay'ee keessa jiraata. Rukuftee baattee lafitti hidhattu directly piercii goote inumayyuu sidhiisiiti inkwaan sidhiisiiti Tigreeni akka deddeebiit keessaa baatee dhuftee Finfinnee galte. Shaabiyaan kunoo Asmaraadha. Kiiloomeetirii 1,180 ka'ee dhufee Finfinnee galte. Ilmi Oromoo biyya abbaa isaa Finfinnee keessatti guyyaa saafaa cabsee lolee Finfinnee galuu tirara. Finfinnee galee maal godha? Finfinnee galee steeppiin isaa inni jalqaba fiigee dhaqee
ማስታወቂያ ሚኒስቴሪ ቀበቹ ዳፌ ዳቄ ቀበቴ ሃዳሴ ወራች ጅርቱን ኩት ጎዴ ጠረገ ኢሼ ቀበቴ ኢሳ ብረ ደርቤ መነ ሞቱማ ቀበቹ አሰርቲ ጎቹ ብየ ለዋረት አገርሲሱ ደንደው ቀበ ኦሮሞ ዳቄ ከነ ቀበቴ ቦዴ ኦሮሞን ኢንተስገባ ከነ ቦዴ ወሪ ከን ብራን ለፈደቱን ቀቡ ከነ ቦዴ ሞቱማ ወሊት ዱፌ ቶኮ ትራንዚሽኒ ቶኮ ዳቤ ኡመተ ኦሮሞቲፍ ጋ ሁምና ሳጀለቲ ሬፈራንደሚት ዲስ አኩመ ሻዕቢያን ጎድ ሬፈራንደሚት ዲስ ፍለኖት ዲስ ኡመተ ኦሮሞ ሰባብ ሰብለሚ ወጅን ጅራት ተሞን ጅራት ሰባብ ሰብለሚ ዳኒስ ሁንዱም ጢሳኒ አከሳን አቀኒ ሬፈራንደሚ ጎደን ወሊ ወጅን ጅራቹ በርባን ነው ወይን በርባን ሰጀዱ ሁንዱምቱ አካ በርባሪት አካ ፍለቱ ጎድ ማሊፍ ኦሮሞን እንጎድ ማሊፍ ወቦን እንጎድ ማሊፍ እንጎድ ወቦን ትግሬን ጎቴ ምኒ ወያኔን ዱፍቴ ጎቴ ምቲ ወያኔን ፈቃዳ አማራ ጋፈቴቲ ኦሮሞ እየመ ጋፈቴቲ ጉራጌ ጋፈቴቲ ሲዳማ ጋፈቴቲ ወላይታ ጋፈቴቲ ጌደኦ ጋፈቴቲ ከምባታ ጋፈቴቲ ጋሞ ጋፈቴቲ ሱማሌ ጋፈቴቲ argobba gafatetti adare gafatetti nama tokkon gafanne mini oromon maalif nama gafachu tara jira oromon dhaqee qabate eega paawrisa asserti godhe booddee jara kana walitti qabe biyya kana nagaa buuse ofiisaati uummata isaatti dhiyeesse jara kana wajjin jiraachuu hin dandeenyu kan jedhu road mapping akkasii qophaa'uu qaba oromoodhaaf. akka ijoolleen har'a qawwee qabatti gara sanatti akka isheen deemaa jirtu waan beekaniifi hamma danda'an irratti hojjetu. Number 1 waan isaan irratti hojjetaa jiran jaarsummaa waan fafa waan qaanii namni miiliyoonni hamma kana jaarsummaa ijoollee habashaa kadhata waggaa 150. Wabon jaarsummaa nama jedhu arraba keessatti muruu duwwaadha. Nama jaarsummaa jettu ofirra ari'u kanuma duwwaadha kan nama baasu. Jaarsummaan badiisa nutti fidee dhumiisa nutti fidee nu salphisee dhaabata guuranii dhaqanii Amaaraa fi Tigree miillatti kufuun salphina uummata hammana ga'urraa qabu. Istiraateejiin Oromoo jaarsummaa dura jaarsummaa dhaabuudha. Gaafa yeroo Desmond Tutu maal jedhe maal yaaddaa ammoo akkasi yaaddan hin taane yuuzii kana maal jettaa jedhanii don't listen to Desmond Tutu jaarsaan hin dhaggeeffatinaa jedhe jaarsummaan hin barbaachisu jedhe maal inni kun maal jechuudha kana jechuun hojii tokkoof manaa baatee hojii kana xumuruu qabda. Amma waboon akka nas dhiyaateeni kan isaan godhan ijoolleen Amaaraa akkuma fatansaa ilu taabota guuranii dhaqanii onnee isaa keessa summii waraananii waboo summii waraanuudhaaf qophaa'aa jiru. Karaa tokko amma dheengadda dhaggeeffataniitu yoo ta'e Biraanuu Naggaatiif Abiyyi ijoollee xixiqqoo ijoollee Oromoo akka bineensa zuu keessa jirutti nu ilaalu jirru kun akka human being'itti nu ilaalaa jiran akka dhala namaatti nu ilaalaa jiran. Ijoollee ol kaatu kana Itoophiyaawummaa barsiifna. Mataa isaanii keessaa zaranyinati keessaa balleessinaa. Eenyummaa isaanii keessaa haqnaa jedhanii haasa'u. Mooraan Minilikis kanaaf dhaabbatee jiru. Qaanii tokko hin qaban. Maaliif eenyuun sodaatu ree? Nama sodaatan hin qaban jarri kun. Nama sodaatan tokko hin qaban Oromoo hin sodaatanii bara. Oromoon nama miti isaanii. Waan sodaatan hin qaban akka barbaadan haasa'u. Namni utuu uummata hamma kana uummata miliyoona 50 utuu isa ilaalu tuffii hamma kanaatiin Oromummaan baduutu irra jira jedhee namni tokko yeroo dubbatu osoo biyya kan biraa ta'e halkan tokko muru namni kun. Garuu Oromoon ganaadha. Sana cabsaa jira gaawwa boonarra. Sun cabuu qabu.
namoonni akkasitti Oromoo akka afaan irratti ijarrate tufaa Oromoo gidduu deddeebi'uun irra hin jiru. Jiraachuun irra hin jiru. Eeyyamayyuu kennuun nurra hin jiru warra akkasiitiif. Warra Oromummaa balleessa. Itoophiyaummaa Amaarummaadha kakanii biyya sana ijaaru. Itoophiyaummaatu ijaara. Amaarummaatu ijaara biyya Itoophiyaa. Maaliif akka waraqataa akkatti caccabdee hallayyaa keessatti gadi ilaallan Itoophiyaan ishee. Maali Itoophiyaan nuuf? Itoophiyaan maali siibii mana hidhaatiin jedhee namni tokko. Itoophiyaa jechuun mana hidhaa, mana keessatti nama qalan, nama ajjeesan, reeppii nama godhan, miila nama guban, zayitii kan namarratti dhangalaasan, miila nama mana hidhaa, mana toorchiiti Itoophiyaan. Kanadha Itoophiyaa jechuudha. Kana Itoophiyaan kun hin diigamin jedhee kan boo'u baay'eetu jira. Gowwaa baay'ee jira. Garaa isaatiif kan deemu baay'ee jira. Kanaaf kan inni baay'isee stressii gochuu barbaadu mindset keenya geeddaruudha. Yes, we can. Yes, state power qabachuu dandeenya. Yes, transitionii ofii keenya akka wayyaaneen organize gootitti organize gochuu dandeenya. Eenyu gadi miti wayyaaneedhaa oli, shaabiyaadhaa oli. Shaabiyaadhaa oli, wayyaaneedhaa oli. Har'a waboon boquu keenya ol nu qabaa jira. Akkuma qeerroon ol nu qabde, qeerroon dhattee wabootti geeddaramte, amma isheen tokko boquu keenya ol qabaa jira. Egaa akka uummanni isa irratti dhiigaa jiru kan, isa irratti du'aa jiru kan, isa nyaachisee ilmaansaa isa garbuu du'aatti dhiibaa jiru kana hamma dhumaatti duukaa dhaabbachuu irra jira. Namoonni deemsa waboo kana dura dhaabbattanii seenaatu sin gaafata. Beekaa. Seenaatu sin gaafata. Maaliif beektu? Waan hojjettan waan hin beekneef. Tokkoffaa jibba qabdu. Namoota tokkoffaa jibbitu achi keessa. Yookiin tokkotu girlfriendii sirraa fudhate. Yookiin waan interested xixinnoodhaafitu national interest geeddar. Yookiin ganda kee namni arrabse. Yookiin abalutu achi dhaqee achi waa tokko ta'e. Waan xixiqqoo tuffatanii bira darbuun danda'amuu fiitu dhalli Oromoo national interest gurguree dabarsa. Jibba dhaabaatiif, jibba abaluutiif, jibba ganda abaluutiif. Isa ofii keenya gidduutti fixachuu dandeenyutu interest saba Oromoo gurgura. Akkasittiin filippii goonee yaaduu danda'uun nurra jira. Isa ofii keenyaan fixachuu dandeenyutu, isa of gidduutti fixuu dandeenyutu diina ofitti finna, diina ofitti hawwanna. Waboo dura dhaabbachuun kee sochii saba Oromoo, bilisummaa walabummaa saba Oromoo dura dhaabbachuu kee akka ta'e baruu qabda. Kanaa gadi hin danda'amu. Yoo kana dura dhaabbatte dhuguma muuvimentii sana dura dhaabbatte jechuudha. Akkasitti fudhatte akkasitti understandii gochuu sirra jira. Kana yoo goote keezii kee ati ifa baaftee himachuu rakkina hoo qabaatte namarraa hoo qabaatte yoo waan tokko ta'e himattee solvii godha walii keenya gidduutti fixachuu dandeenya. Amma keessumatti dhaabbileen garaagaraa kanii waboo dura dhaabbattanii ani har'a isinin kadhadha. Please dhaabaa. Waboo dura hin dhaabatina. Waboon dhiiga isaa kennaa jira. Dhiiga isaa gannaqaa jira. Mindaa maleedha du'aa jira. Mana tokko keessaa nama hin beeku. Fira koo nama mana tokko keessaa ijoollee lamatu daggala keessa jira. Akkuma keenya kana haati isaanii miidhattee deesse. Maaliif jireenyatu itti ulfaate. Sabi koo kana keessa deemuun irra hin jiru hin ga'aa jedhan ilmaan Oromoo. Nama akkas jedhu dura attamitti dhaabatta? Nama akkas jedhu dura attamitti maal ta'uudhaafi? Maaltu sii dhufa? Daldaltoonni warri kanaan dura ala kana nama gurgurataa ture. Warri biyya keessaa nama gurguratee ba'e. Warri mooraatti nama gashi. Warri
balaa meeqa saba Oromoo irraan ga'e waboon dhufee Finfinnee marseenaan isaaniif dhumiisa isaaniiti. Akkasitti ilaala. Maaliif wanjala baay'ee kiraayimii hammana hin jedhamne baay'ee hojjetanii waan dhokatee baay'ee jira. Kanatu gadi yaa'uuf ta'a. Baay'een isaanii baqatanii badu hin turan. Baay'een isaanii immoo sobanii akka nama kanaan dura hojii hojjetaa ture maaloo ture dhufanii waboo keessa seenee waboo diiguu yaalu. Kanaaf baay'ee qaroomina guddaa, abshaalummaa guddaa, gargaarsa guddaa barbaada waboon. Warra akkasii kana warra gogaa hoolaa uffatee wangoo gogaa hoolaa uffattee saba keenya keessa deemtu dabnee qubatti qabnee keessaa akkasitti bubuqqifnee keessaa yaasuu danda'u jira ilmaan Oromoo. Har'a haasaa baay'ee isiniin qabu ilmaan Oromoo. Ilaa utuu kana haadhiif har'aa kaasee haa dhaabatu. Waggaa arfan shanan irraa immoo utuu akka hin jenne Waaqayyo nu haa eegu. Waaqumti nu haa eegu. Kun salphinuma du'aati. Utuu akka hin jenne nuyi akka Oromootti biyya sana likkitti gashinee intirestii saba keenya sabi keenya gadi bahee abaluu wajjin jiraachuun barbaada. Kottu ati si wajjin hin jiraadha. Ati been kottu ati si wajjin abbaa barbaade walitti fidee mootummaa wajjin dhaabbatee confederationiidhaan jiraachuu danda'a. Federationiin booddee dhufa. Confederationiidhaan jiraachuu danda'a. Federationiidhaan lose connection, lose government walitti fidee waan akka paarlaamaa tokko bixxilatee wajjin jiraachuu danda'a. Waan tokko rakkinni jiru. Isa booddee eega wal baree, eega wal amanee, humna Oromoo amanee jedhee hundumtuu walitti dhufee mootummaa tokko ijaarrachuu danda'a. Kanaaf ilmaan Oromoo jabaadhaa ilaadhuma irratti Republic of Oromiyaan ijaaramuu qaba. Republic of Oromiyaan hin ijaaramu taanaan tas ilmaan naftanyaati wajjin jiraachaa jiru. Gaafa ijaarame garuu gaafa isheen jilbeenfatte garuu wajjin abbaa fedhe wajjin jiraachuu. Kukuyyuu wajjin dhannee jiraachuu dandeenya. Sumaalee wajjin Jabuutii wajjin jira. Waan tokko rakkanni. Garuu Republic of Oromiyaan dhaabbachuu ture jira. Qalbii naftanyaa haasaa ishee xebexxeba ishee kana keessaa ba'uu danda'utu nurra jira ilmaan Oromoo. Jabaadhaa Waaqayyo isin wajjin haa ta'u.